ummatan fayyanne taanaan dubbachuun isaanaaf maal godha. Kanaaf wanta jennu walitti hin fidin. Ani baramma gaaffiin kiyya ani amalle gaaffii tokko si gaafadhaa. Ati ilaala keessatti guddadheetti sin gaafadha jechuudha. Lafa baadiyyaatti naladhee ani shawaa lixaati. Shawaa lixaa keessaa beeta kiristaanii siif lakkaa dhaggeeffadha. Beeta kiristaanii Qiddis Gabreeliin bakka sadii jira. Bakka sadaniitiyyuu cufamee jira. Namni waan tokko jedhuun tokko hin jiru. Hin ba'u, hin qaddafamu, homaa tokko hin ta'u. Garuu wanta kennamuuf mindaa isaanii hin nyaatu jechuudha. Qiddis Mikaa'eliin cufamee jira. Maaramiin bakka sadiitii cufamtee jirti. Ruufaayiliin cufamee jira. Taabonni Aboyee cufamee jira. Beeta kiristaanii safara kiyyaa bichaan beeta kiristaanii 36 cufameera jechuudha. Nam tokko kan balbala isaanii ijjiin, kan guyyaan tokko maggaarrajaa isaanii nam tokko laalee hin beekne, kan balballi isaanii cufamee banamee hin beekne. Kuni hundi kan cufamee taa'e yoo ati afaan Oromootiin waan tokko achirratti lallabde borumtii fuudhanii mana hidhaatti darbanii dunkoniin Oromoo birrii meeqa kaffalee barsiisaan birrii meeqa kaffalee gaafa ramadamu inni sagaagalaadha, inni ala kanaati. Maqaan jirre fuudhanii itti maxxansaniiti achi keessaa baasu jechuudha. Achi keessa tajaajilu yoomillee qeesiin ta'u Oromoon akka jedhanii hiikaatti baasu jechuudha. Qeesiin Oromoo tokkollee hanqeessi taateettu jiru. Namni kana beekummaa kunoo Finfinnee keessa jiranii nasabbaata haadha manaa Caalii natti fakkaate Haayila Mikaa'el, Caalii Mikaa'el Taaddasaa inni akaakayyoota isaati achi keessa qaddasa ture. Isaan qaddasuu hin dandeenye gisee ammaa kana. Yeroo barbaadan keessaa fuudhanii mana hidhaatti darbatu. Yeroo barbaadan maal isa godhu. Akkasitti beeta kiristaanii 36 cufamee jira biyya keenya. Akka jiruun Ortodoksiin badee pheenxee bichaa ta'e jechuudha. Manni waldaa bakka hunda balbalatti ijaarratanii jechuudha. Kana hunda maaliin gahe? Afaan isaaniitiin gaafa daaqoniin tokko achitti ramadamu maaliif hin sagaagalaa? Innan akkanaati. Maqaan taaniitti boggaasanii keessaatti ari'anii akka nama fuuldura dhaabatu kan godhan. Dallan afaan Oromootiin takkittiin hin jiru. Maaliif inni barsiisuu didee maaliif akka inni jechuu didee hojjetu? Antuunni koo paaphaasii irraa isaaniin kennamiini waan tokko gochuu hin danda'u. Kan irratti barreen gaddaa afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin waan barreeffameef taabonni galuu dideedhanii sadii ala bulchan. Hin beektu ati kan. Maaliif otoo beeknu karaarraa jallanne eenyummaa keessaniin dhaabbadhaa. Yoo Amaaras taate Amaarummaa keetii, yoo Tigirees taate Tigirummaa keetii, yoo Oromoos taate Oromummaa keetiin afaan keetiin biroo afaan keetiin jechuudha. Kanaan booda nuti ani obbolee jamkoon of biraa dhabeera. Obbolee jamkoon nama torban of biraa dhabeera. Sagaltaanii dhalanneeti anaaf obboleettii koo bichaa Ortodoksiidhaan. Ishiin iyyuu guyyaa beeta kiristaaniin hin jiru waan ta'eef cufaadhuma isaatti tasaallamanii galu jechuudha. Kanaaf asiniin jechuu barbaada. Kanaaf iyyuu maaliif hundaa'e maaliif kana ta'e daaqonoonni keenya salphachuu hin qaban yeroo hunda. Barsiisonni keenya salphachuu hin qaban yeroo hunda. Maqaan biraatti moggaafamuu hin qaban. Duqqannaa isaaniitiin tidaarii isaanii horachuu barbaadu. Duqqannaa isaaniitiin jiraachuu barbaadu. Gizuma hunda salphannaa miti. Salphina keessaa bahuuf immoo hanitti wareegame, hanitti hidhame, hanitti mana dhabe, hanitti dhala dhabeeti. Dhaloonni dhufu bilisummaa isaatiin daaqonis qeesiis hin hundeeffanne jechuudha. Kana gajjala muraatii beekaa ijoollee warra asirratti baatanii maaliif barbaachisee jarri kun maaliif kana ta'e jettanii gaaffii asirratti namatti dhiyeessitan. Eebbifame obboleettii koo na keessaa dubbatte keessumaa Mulunashii fi Yaaddii Shawaa Illaatti isinii galeera. Sanyii gisee takka dubbadhee deemu waa'ee gaaffii biyya bulchiinsa Shawaa hin jettee Shawaayyee ani waan kanatti naman maaliif jennaani wanta hin argin wandoo jedhee namanuu jechuudha. Fakkeenyaaf gaxarii irratti yoo ramadame barsiisonni kun gaxarii irratti yoo ramadaman haalli nuuf hin jenne jedhan namni waaqayyo nan tajaajila jedhe boolla keessa iyyuu bu'ee waan waaqayyo sana dubbatee kan dhaloota dabarsu malee iddoo itti toleen taa'ee barsiisa kan jedhu sammuu keessatti naaf hin galu hin barannellee jechuudha. Isa waa'ee afaanii jette moo afaan Oromooti yoo tajaajilan ni hidhamu kan jette kun sobadha. Maaliif jennaani barsiisonni haa ta'u abboonni keenya warroonni marataman warroonni waaqayyo isaan waame kuni maal qabatanii ba'an sagalee waaqayyo qabatanii ba'an sagalee waaqayyo immoo maal jedhe
Daani'el boqonnaa torba lakkoofsa 14 irratti sabni afaan garaagaraatiin haa waaqeffatu afaan beekuun haa waaqeffatu jedhe. Giddaajii afaan Amaaraatiin, afaan Ibruutiin, afaan Guraageetiin, afaan Silteetiin kan jedhu hin jiru hin barreeffamne. Abboonni kan qabatanii ba'an wangeela waan ta'eef inni isin haala isinitti tolutti namni afaan Oromoo waan dubbateef hidhama, namni afaan Oromoo waan dubbateef santaa jedhu waan biratti fudhatama hin qabu. Kanaafuu masaranni keenya macaafa qulqulluudha waan ta'eef macaafni qulqulluun afaan hundaanuu akka lallabamuu qabu, afaan hundaanuu akka waaqeffamuu qabudha. Kan inni nutti himuu jechuudha. Abboonnis kan qabatanii ba'an sagalee Waaqayyooti. Kan warri isaan Waaqayyoof adda ba'anii jechuudha. Kanaaf siyaasaa fi amantaa gargar baasatii beeka. Inni kuni koodee asirra koodee asirra gaafii dabalataa koodee. Barsiisonni warri naa olii nuti. Shawaayyee boy. Shawaayyee boy. Dubbadha. Gizee tokko carraan akka qoy obboleetti teena na caqas. Afaan Oromiffaatiin yoo dubbatameetiin jedhe hin hidhama jette obboleettiin teena kun sobaa jetteef. Eshi rakkoon faarfattoonni keenya mucdeen gaddaa Firaa'ol maal rakkoo isaa tumaniif rakkoo maaliiti? Aadaa ofii calanqisiisee fi miti abbootii afaan Oromootiin beeta maqdasiin taaqqoo shashaallachuu ka jedhameetiin jedhe maqdasii bee maqdasii Waaqayyoo keessatti miti ka jedhan koodee iddoo ani itti dhaladhetti nagaan bilisaan tajaajilamaarraa jedhi malee an kanatti amanu jettee macaafa qulqulluun mee erga akkas ta'eetiin jedhe guutuu Oromiyaa keessa barsiisonni, faarfattoonni, daaqonoonni afaan Oromiffaatiin afaan isaan danda'anii godina haga godina aanaa haga aanaatitti deemee haa tajaajilamu boodatti Waaqayyoo akka hin banne jedhee maaliif lallabni kun gadi dhiifame? Rakkoon gaafa afaan Oromoo Phaaphaasii Oromoo muudamuu fi qeesiin Oromoo lubni Oromoo gaafa muudamu faarfataa Oromoo tokko gadi bahee gaafa dubbatu Addis Ababa irra maal jedhaa turan? Daani'el Kibrat Faadii maal jedhaa turan? ብሎ ደግሞ በኦሮምኛ መዘመር ጀመሩ። እነዚህ ውርደተኞች ጀደቤ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ታኤ ሴና ከነዮ ይደገነታ ይምቤቱ ጀ ሲጀመር አፋን ኦሮሞቲን በርቲካን ተጃጅሉ ፊ ፋርፈታን ተጃጅሉ ዮኪ ተጃጅል ለፋ ኦሮሞቱ አከ ቆሻሻት ላለም አቲን ለኪ ጃለደረ ጀኢቲ ኢቲ ኢሲቲ ኑ አሱማ ኢሲቲ ዴሚቲ ረኮን ሂንጅሩ ኑቲስ ጋፈ ዋቀዮን ጀደ ዱጋን ኦልቴን ቡልቱ ufii bannus ufii abboonni kun dhabamanis boru kan jalaa dhufu qubeen jenereeshin kan jalaa dhufu kana sammuu keessa qabatee dhufaara waan ta'eef kanaafiyyuu atillee karaa sitti toleen deemnullee karaa nutti toleen deemna fi wal cunqursuu dhiifnee si'iif ta'e fudhatteetta nu udammoo abboota keenya waliin faana buunee baanaa guddaa si galateeffannaa dhiise koodee teen si'iif galli nu udammoo nu galeera waan ta'eef dhiise koodee. Akkana dubbisnee beekii ayyee galatoomii yaadni keessa. Dhiisi kaakoo jetti kan keewwiti tajaajila keessa jiranii miti. Nuti garuu maatiin keenya tajaajila keessa hin jiranii rakkoo cimaa keessa jiran afaan Oromootiin abuuna bisamaatiin hin beeku siin jedheera. Kana caala maal gochuu dandeetti? Barbarsii daa'imoonni dhufu boondarri barsiisa abbootii dhufu achiin dhufee na barsiisa. Lallabni wangeelaa hin jiru daa'ima homaan beeknetu koorsii baadiyyaa magaalaa deemee fudhatee dhufee baadiyyaa irratti dammoo magaalaa irraa baadiyyaa deemee barsiisaa kan hin taane lallabee ijoollee walitti qabaa. Ijoolleen rakkoo mana keessa nyaatee deemtee mataatti maal jedhaara nuti abbootiin gargar haayaatu hin jenneefi gaafa abbata dheengaddalle akkana taatanii dhuma isaanii abbootiin walii araaraman guyyaa dhufanii isin waamne ammas abbootiin deemanii giddii isaaniiti funyaa isaanii qabamanii abuuna Gabri'eel faatiin giddima isaaniitiin mana hidhaa keessaa jedhee waggaa 50 dhaallee ta'e isaanumatu Phaaphaasii godinoota ta'a Phaaphaasonni Oromoo kana caala ganaa badhatanii garuu adda afaan badaan dubbatina. Boru sanyii keenyaa irratti itti gaabbinaa dhiisaa ofii cabsinaa ofin salphisinaa. Dhiisa faarfannaas faarfadhaa galateeffadhaa ofin salphisinaa garuu maatii Waaqayyoo. Dhiisaa hundi keenyaa kan dubbataarru tajaajila kun waa'ee sabummaati malee rakkoo amantiitiin dibbaan keenya waa'ee sabummaati waa'ee afaanichaati malee waa'ee amantiitiin obboleetti kenna dhiisi yoo si hin tolle as keessaa bahiitii deemfoolee kenna bakka dhiisi galatoon ulfaadhu barsiisoo keenya dhiifama naa godhaa garuu imooshinaal ta'e. Galatoomi xiqqoo isheen dubbadda al tokkoon dubbadda dhiifama naa godha yaa xiqqoo bakka wajjin jira waan hin ta'eefi anis amma dhumaatti isin dhaggeeffachaa ture jalas taa'ee ilaalaan ture
wal mormii obboleettiin keenya isin irratti kaasaa jirtu nan beeka baay'isawee wal beekna ishee wajjin kanaan dura si dhimma aadaa Oromoo irratti yeroo dubbachaa ture irratti maqaan koo barsiisaa waan jedhuufi ati barsiisaa miti maaliidha maali anaan jettee miseejitti na barreessite nan beeka. Garuu immoo ammas akkuma obboleettiin koo dubbachaa turte wanti dubbachaa jirtu kuni dhimma amantii tokko illee of keessaa hin qabu dhimma jibba afaan Oromoo fi Oromummaa kan jedhu sanadha. Sabboonummaa fi eenyummaa uummata namaa namni immoo jaallatee Oromoon ta'u Amaaras ta'uu dandeessaa Oromiifaa barte malee jee'uu jaallatee Tigiriiffaadha. Kuni dhimma fooniiti. Garuu kan nuyi dubbachaa jirru obboloonni keenya dhimma abbootii kan isaan dubbachaa jiranii hoolota Waaqayyoo badaa jira. Afaan isaanii wallaalanii afaan isaaniitiin barumsa gahaa dhabanii mana Waaqayyoo keessaa ba'aa jiru. Daandii qulqulluu kana gadhiisaa jiru. Kan jedhamuuf abbootiin kun hidhatanii ka'anii kunoo gidirfamaa jiru. Nuti immoo warri isaan jala jirru immoo dhugaa isaanii kana kan nu gale kun immoo abbootii kana diiggaraa jirraa jenna. Kanaaf ati dhugumaan amantaa kanaaf yaaddeefis miti kan dubbachaa jirtu. Yaaditi laataa jirtes wangeelas kaastee tiksii wayii laattee inni itti walitti fidaa jirtu kun hin ibsu wanta kee maal jedhaa jirtu sanayyuu siyaasadha dhimma Oromummaatii kan jedhullee itti makaa jirta garuu kan si quuge dhimma amantii miti. Dhimma maaliitii dhimma jibbiinsaa of keessaa qabda. Oromiffuma beektaaf dubbatte malee wantaaf miti. Kan si quuquu qabu garuu sila maal ture sababii tajaajila afaan Oromoo dhabaniif uummata badaa jiru baadiyyaatti alatte fakkaata. Utuu naannoo kee ilaalte nama meeqa badee jira. Bataskaana baay'ee cufamee jira. Taabotni Waaqayyoo mana gabareetti kan geeffamee jiru jira. Gara katamaatti illee kan sassaabamee jiru jira taabotni. Sababii luba dhabeef, sababii daakunii dhabeef, sababa namni eegu dhabeef. Tarii immoo magaalaa jiraachuu dandeessa waan ta'eef. Nama sagalee Waaqayyoo barsiisaaf hin jecha nama sagalee Waaqayyoo soba barsiisu irraan fudhadhu ammas taane. Garuu ani barsiisaa miti atti siin jedhee sitti barreessee hin jiru waan ani jedhin maaliif narra keessa. Hin sobiina siin hin jedhin jettee uummatatti hin jedhe. Carraanuu kenname obboleewwan keenya dhiifamooliin. Eko waan ani hin jedhin maaliif jetta barsiisa. Tokko faarratti jibba kan qabu si jibba nama jibbaa moo wangeela lallabuun kan todhaake namni tokko majammaraa irratti jibbinsa mana Waaqayyootti Arrabsaa jirtu ammayyuu arrabsaatti carraanuu kenname arraba dabalaa barbaadamu ammayyuu arrabsaa jirta. Isa ammayyuu arraba keessa jirta. No ammayyuu arraba keessa jirti maal dubbachaa jirti? No ammayyuu arrabsaa jirti wanti nuti mi'uuti godhannuuf maadanni barsiisaa sanii arrabsaa jirti ammayyuu jechuudha. Arrabni kana caala jira moo Carraanuu kenname al tokko. ooni mi'uuti godhaani. Barsiisaa miti caala hin sobdaayyuu jechaanii jirta as teechee jechuudha.